Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa ethio.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankiitiin guyyaa har'aa qabadhee dhufne jechuudha. Guyyaa har'aa sanbata waan ta'eef guyyaa har'aa guyyaa boqonnaati. Guyyaa har'aa baankiin hin hojjetanii jechuudha biyya keessatti. Kanaafuu karaa ethio.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa jedhanan biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo sin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun manni keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechaadha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii argatanii fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetti ta'ee karaa baankiitiin illee jechaadha. Karaa baankiitiin akkuma jedhe guyyaa irraa qabadhee dhufne. Karaa itoo bilaak maarkeettiin qofaa jechuudha. Biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii hamma qabdasanii baay'ifattu jecha tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdasanii baay'ifattu jecha asirratti karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii jechaadha. Dhaabbataa miti jechaadha guyyaadha guyyaatti yookaan sa'aatiidha sa'aatitti sekeendidha sekenditti dhaabbataa miti jechuudha. Akkuma sana onlaayinii jiraniyyuu ni jijjiirama yeroo 5 yeroo 6 jijjiiramuu danda'a guyyaa tokkotti itoo bilaak maarkeetii akka baankii miti jechaadha. Baankiin guyyaa 2 guyyaa 3 torbee tokkotti illee hanga torbee tokkotti turee jijjiiramuu danda'a jechuudha. Itoo bilaak maarkeetii garuu akkasii miti jechuudha. Utuma sana onlaayinii jiraniyyuu yookaan gannasaa yookaan hin dabalaa jechaadha. Salphumatti immoo biyyoota inni qabatee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Omar riyaala, Duubaay dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yowaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss baankii, Koronaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii, Yemen riyaalaa fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe qabadhee hin dhufne jechaadha. Guyyaa sanbata waan ta'eef jechaadha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraatti naannoo biyyoonni 10 dabalanii jiru jechuudha. Kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara kan kana fakkaatan dabalanii jiru jechuudha. Kanneen akka immoo Chaayinaa yowaanii, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii, Yemen riyaala, Indiyaa ruupee fi Paakistaan ruupeen immoo guyyaa har'aa akkuma kaleessatti jiru jechuudha. Hin daballees hin qannannes jechuudha. Kanneen akka paawundii, Yuuroo, Swiss baankii fa'aan immoo Joordaan dinaarri xiqqoo qannasanii jiru jechuudha. Baay'ee sootoo baatee xiqqoo qannasanii jiru jechuudha. Salphumatti guyyaa har'a haala sadiin jiru jechuudha. Biyyoonni dabalanis jiru, biyyoonni hir'isanis jiru, biyyoonni akka kaleetti jiranis jiru jechuudha. Ol keessa makamee jira jechuudha. Salphumatti naannoon biyyoonni 10 dabalanii jiru. Naannoon biyyoonni 5-6 immoo akkuma kaleetti jiru naannoo akkas bakka salphumatti guyyaa har'aa biyyoonni kun dabalanii biyyoonni kun hir'isanii jiru jechuudha. Biyyoonni kun immoo akkuma kaleessatti jiru jechuudha. Salphumatti amma Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birii 100 fi birii 79 fi saantiba 25. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birii 100 fi birii 28 fi saantiba 17. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birii 100 fi birii 17 fi saantiba 29. Omar riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birii 400 fi birii 65 fi saantiba 68. Kan itti aanu Duubaay dirhamiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birii 48 fi saantiba 81. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birii 47 fi saantiba 78. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birii 500 fi birii 84 fi saantiba 98. Baareen dinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birii 400 fi birii 75 fi saantiba 78.
Chaayinaa yawwaaniin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birii 25 fi saantiba 31 jechaadha. Akkuma kaletti jira jechuudha biriin chaayinaa guyyaa har'aa. Kan itti aanu Joordaanii diinaarii tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birii 200 fi birii 52 fi saantiba 44 jechuudha. Guyyaa har'aa biriin Joordaanii qannasee jira jechuudha. Saantiba naannoo saantiba 10 wayii qannasee jira jechuudha. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birii 200 fi birii 37 fi saantiba 16. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birii 200 fi birii 7 fi saantiba 88. Iswiis firaankiin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birii 200 fi birii 23 fi saantiba 09 jechuudha. Kan itti aanu koronaadha. Koronaan tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birii 18 fi saantiba 95. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birii 4 fi saantiba 21 jechuudha. Turkii liireen illee akkuma kaleessatti jira jechuudha. Kan itti aanu Hindiyaan ruupeedha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birii 2 fi saantiba 00. Biriin Hindiillee akkasumatti jira jechuudha. Kan itti aanu Egyptian poundidha. Egyptian poundiin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birii 3 fi saantiba 76. Yemen riyaalii tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 75. Israa'el shekeliin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birii 55 fi saantiba 04. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachaa 0 saantiba 63 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii guyyaa har'aa biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkuma jedhee guyyaa har'aa biyyoonni dabalanii jiru, biyyoonni qannasanii jiru, biyyoonni akka kaletti jiranis jiru jechuudha. Kan biraammoo kana jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf biriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaawii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Beerut yookaan Libneen irree akkasuma jechuudha. Biriin Beerut yookaan Libneen paawundii jedhama jechuudha. Maqaan birii biyya Beerutii paawundiidha. Paawundiin biyya sanii immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birii Paakistaanii, akka birii Yemenii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Salphumatti biriin Beerutii jechuudha. Baay'ee xiqqoo waan taateef isinillee birii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Akkuma paawundiin baay'een jiraatte doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf ani asirratti doolara 3 maqaa dhee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhanii jira jechuudha. Ani maqaa isaanii hin dheen doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Salphumatti isaan kana keessaa isin Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Beerutii fi Joordaanii jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaawii jirtan Ameerikaa doolaarii fudhatu yookaan isaan irraa eeggattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa ethio.market.com yoo ergatan jechaadha. Guyyaa har'aa warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneenii jechaadha. Birii 100 fi birii 79 fi saantiba 25 irraa eeggattu yookaan as dhaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanii miti. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti. Paawundii waan baay'ee xiqqoo taateef jechaadha. Salphumatti warroonni Joordaanii Beerutii Ameerikaa doolaarii ta'a jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.